waa cidha baadiyyaa hedduutu akka namatti tola. Akkana kun ilaale mushurraa yeroo heerumtu baadiyyaatti jechuudha. Mee namni cidha baadiyyaa beektanii jirtan ijoollee baadiyyaatti silaa hundi keenya irra caalan. Mee namni akkatti heerumtan jirtu xayyib kan heerumuuf hawwii qabdan akkatti jirtu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota. Channel kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtatti nageenya isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kooti isiniin jecha egaa kaarramoo warroonni channel kiyya afaaraa taata subscribe gochuun maamila keenya ta'a warra ta'an immoo hedduu galatoomaa isin jecha egaa maal qabattee dhuftee jechuun keessa iddoon kaarramoo cidha baadiyyaa isin agarsiisa. Biyyarraan waraabamee naa ergame jechuudha. Baay'ee tokkoon bakka kaasimoo gisee zargi baadiyyaa kana arguani garaan koo baay'ee na bada jechuudha. Maaliif bakka das na jedha jechuudha. Keessaa ani zargi magaalaa irra zargi baadiyyaan jaaladha. Maaliif hedduu takka das nama jedha jechuudha. Bakka uummanni fataa zanaa jedhee bakka jedha ofii seeraan gaggeeffate kana jechuudha. Akkuma agartan kaayee kuni warra minjolootee garuu mucayyoo kana hin butaniiti akkuma ana akkuma si'iti biyya alaatti galtee micoon tuni biyya alaatti galtee butanii erga butaniin booda immoo seera godhaniif jechuudha. Warri seera jechuudha kun malee amma kun seera malee zargi guddicha sanii zuumate jechuudha. Seera godhaniif garuu akka seera godhaniifitti immoo meeshaalee godheef jira jechuudha. Abbichi jechuudha hedduu takka namatti tola dhugaa dubbachuu fi maatii jechuun hin beektan ka maatii namaa jechuudha. Akkasuma zargiin baadiyyaa immoo hedduu namatti tola. Mucayyoo kana akkasuma kun hiqqaasheet illee godheef jira hunda isaatu jechuudha. Soofaan hin jira, biffeen hin jira, qumsaaxiniin hin jira, xarabbeesaan hin jira, algaan hin jira, meeshaaleen mana keessaa kaakun akkuma argitan kana teebiliiwwanis hin jira. Akkuma argitan kana jechuudha. Akka hin jira. Yaa wariin isin kennama waan ta'eef biyya keenyatti ijoolleen hin beekne gabbarri isin kennama jechuudha. Yaa namni kaasuma argeen hin kaafne malee yaa qaan hin jira. Andawum waan yaa mucayyoon kun waan alaas galteef isheen sirreeffachuu dandeessi waan ta'eef amma baay'ee hin binneef natti fakkaate malee kana caala jechuudha. Naannoo kun ciinisa kanaadha jechuudha. Xiqqooshee warra baadiyyaa waan ta'eef hin dhimmisaa kun gizee mucayyoo warra mucaatti galtee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf manni isaanii baay'ee tokko walitti dhiyaataa jechuudha. Walitti dhiyoodha baay'ee tokko dhiyoodha jechuudha. Indaa akkasitti hin jedha. Akkasitti mucaan kun kana qabatee deemtu kanaadha. Kan ishee fuudhee minjoloonni lama bichaadha. Maaliif seera waan ta'eef waan butanii yaa achumaa dhuftee seera godhatte jechuudha isheen. Innaa kanaaf jechuudha. Kanaaf immoo cidhi baadiyyaa akkuma argaa jirtan kana hedduu namatti tolaadha. Hedduu das nama jedha jechuudha. Kanumaaf xiqqoo shishillaa hidheenatti fakkaate malee kana caala oo'a dhugaa dubbachuu fi zargeen baadiyyaa si jammar kun sirriitti oo'adha. Maaliif akka mucayyoo seera qofa godhattee baay'ee oo'adha jechuudha. Baay'ee oo'adha. Qaallee inga waan baay'ee bitaniif hedduu takka das nama jedha malee wanta fe'in jiru jechuudha. Yoo firiizii ምናምን እዩቴ ፍሪዚን አጋሬው ግን ጅራችሁ እንደንዳም ቤት ኮመደ ኤሌክትሪክ ፍሪዚ ምናምን አጋሬ ማለት ሶፋ ምናምን ይሄን መጅራ ቢፌንስ እንጅራ ገሩ ኮንትሮል ቢፌ እንጅራ ኮንትሮል ቢፌ እና ከንን ጀቹዳ ያ እንጋ በሬዳ ድግሰኒ ፊ ማቴ በሬዳ ጀቹዳ አከሲናም ነው ከኘ ተካለ ከና ድግፈማ ጀቹዳ amma mucayyoon kun akkuma sii xalaa galte isiniin jedhee jira. Isheen achitti siqaa guuttachuun ooltu waan hunda keessa sirreeffachuun ooltu. Kanaaf keessaa hambisan natti fakkaata. Asii achi ilaalu malee kana caala diggifama jechuudha. Diggisiin osoo hin butin fa'a ta'ee hedduudha. Kun immoo mucayyoon tun butanii seera godhanii fi seera godhanii fi jechuudha. Butanii mucuma biraa dhuftee seera godhattee jechuudha. Seera godhatanii fi yaa'uun diggisaniif diggisiin gudduma. Akkasumas hin jedha obboloota koo kanaaf dukkaan inni lamoo sadii akkasitu jira. Lama arge garuu kun mul'ata lama. Inni zargii baadiyyaati jechuudha. Naammoo waan warra beeku nama beeku nama naannoo kootitti jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata jechuudha. Cidhi baadiyyaa kana fakkaata akkuma argaa kaasoo falis hin jira. Soofaan kun kaayoo xiqqaatu yookiin kuma 60-70 ta'uu danda'an beekamu naannoo sanatti fakkaata baay'ee guddiidha.
kuma soddomaas ta'uu danda'an beekamu kaanii akka sadarkaa abbaan bitateetti naa kana fakkaata siniin jedha hiqaa mushurraa kana fakkaatti warri qophooftan heerumuuf qophooftan immoo maashaallah siniin jedhan jira anis gaafa kiyyaa immoo sinii fi waraabee sinitti agarsiisa jechuudha ani immoo gaafa kiyyaa kaameraadhaan waraabee walal godhee sinitti agarsiisa jechuudha inshaallah akkasii wayyuure akkasika itti siyaaga'u jedha amma komeenti irratti sillee itti sinaa ga'u naan jedha komeenti irratti yallaa eebba keessa nan barbaada.